So irratti harmaadha koottaa irratti argama maal kabira maal jedhani wanti jedhamu gurbaa mucayyoo fudhatee galee jedha fata jedha guyyaa sanii wanta isinii tolu akkuma isinii tolu ta'a gurbaa Naazir hawwii fudhatee galee kolfa kanaaf guyyaan kun guyyaa addaa ta'ee mul'achuu qaba guyyaan kun akkuma Naazir seenaa addaa dalage hawwiinis wanta boonsa hojjette guyyaan kun guyyaa adda guyyaa maali jedhee isinii hima guyyaa adda ta'uu qaba dhugamatti guyyaa adda waan hundarraa adda ta'e ta'uu qaba isinii seenaa dalagaa kan biraa zaara kan kee hooyoo nu beeksifta amma jetta ani jaarsa kiyya yoon heerume jechuudha miidiyaa irratti isinitti mul'isu waan bareedaa ta'eef na jalaa fudhattanii dhugaadhuma dubbachuuf cidha keenya dheeraa ta'e dhiira akkas dubartiidha kabajaa godhuu hin jira laala kabajaa namaa godhuu keessa kabajaa dubartii qabaachuu keessa maaltu akka jiru isarraa fakkeenya godhachuu dandeessu dhiironni ofii isaatii achi deebi'ee kabajame addunyatu dinqisiifate inde namni natti dawwal gabaabumatti maal jechuu barbaada hawwiin obboleettiin teessan amantii biraa irraa gara amantii musliimaa dhuftee guyyaa cidha ishee ijoolleen Imaaraat akkasuma Duubaay jirtan hundumtuu cidha kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان رمو كان أمنتي سبعة جرتو نجيني كي لجيني وقارن كتبه كلنسي سنة نوي بكجرتني اسن هكاكم ويا رابك سيزاتوكو قبل لي اسن تلفي بيكسف نسون أكو بيكمو نازر عنو اللي فوي سنة جوار محمد ديرو مراسبو دا جدا قلتني قويا كودا أفرطها في جدا ساني رات إجولي يونايت إمارات يونايت مالني مكان مكان أمريكا في دبي والفكاتة مكان نساء إنجليزية من دبي نموني جرتني جولي إمارات جرتني الرترمادا ترى كينيا ترى أبولي سكية نازري في أبولي تيجي هوي إسنها في الرجرة أكسو منوني بيبرا جرتن كلين ساران جمتشو كان قودتشو بربادن جمتشو ساني قودتشو دنديسو واي ساني ياو إسني تيمو maal jedhee Naazir aanulee dhiira bara kana keessa dhiirota fakkeenya dhiira addunyaa dhiira Oromoo yoo jedhe hin xiqqaata dhiirota bara kana keessa dhiira addunyaatiif fakkeenya guddaa nama hojjete nama gaarii nama dubartiidhaaf kabajaa qabu nama hedduu yaadu namni akka isaa hin jira jedhee hin yaadu garuu nama hunda Rabbi akka isaa haa taasisu dhugaa Rabbi dubbachuuf dhiiruma hunda Rabbi akka isaa haa taasisu wanti inni dalagee nama hedduu fi barumsa guddaa taati jedhee yaada Naaziriif ani jechuun akkasuma hawwiin nu sadin jidduu jaalalaaf kabajaa guddatu jira seenaa baay'ee qabna Naazir anaaf obboleessa gaafa hundaati obboleessa gaafa gadda gaafa gammachuu akkasuma nama hundaati يوم أسجني سالبت جتزرو كان إسايتي ياددا أبو أبوه باي كيسا هيدو كيسا بك جلالي كينيا جلالا أبولما كان أكمتي كان هموفني دايرو هندما يوجد برا برا هارو سما زراتا كان جدي سنهم سو نازر هدو قد بتشو فدونا مغاريدا أكسو هاوينسي جرو نازر وانتيني هجتي نام هدو أكا غموچيسي fakkeenya hedduu nama baay'eedhaaf fakkeenya akka ta'een abdii qaba abdii qofa osoo hin taane argitanii jirtanii dhiira akkasii hin jira jedhee yaades hin beeku nama hedduu yeroo jalqabaatiif beekan maal jedheeti jecha isa ittiin galateeffadhu dubbadhee hin danda'u jecha ittiin dinqisiifadhu hin himamu dhiirri akkanaa jiraachuun yeroo ammaatitti hedduu itti gammadee jira baga sanyii kiyya ta'ee baga obboleessa kiyya ta'ee silaa hin gaabba baga sanyii biraa hin ta'in
gabaabumatti maal jechuu barbaada hawwiin obboleettiin teessan amantii biraa irraa gara amantii musliimaa dhuftee guyyaa cidha ishee ijoolleen imaraat akkasuma Duubaay jirtan hundumtuu cidha kana irratti affeerama kallattii ittiin jara qunnamtan isinii maxxansinaa fuula miidiyaa irratti guyyaa 14 ta'ee akkuma asirratti isin beeksise kabajja amantiin kun nama qabus mul'isuu fi qabdanii namni amantii tokko irraa gara amantii kanatti yoo dhufe jaalalli isin ittiin simattan cidha isaanii irratti cidha isaanii bareechisaa fi cidha isaanii cidha dinqisiifatamaa addunyaa fakkeenya ta'u gochuu fi qabdanii maaliif jennaani seenaa qaba seenaa Naazira hojjete argitanii seenaa hawwiin hojjettes argitanii hawwiin amantii irratti jajjabaataa jirti waa hedduu barsiisutti jirra barataa jirtisi akkasuma cimtuudha isheenis waan barattu sin qabatti kan biraa immoo Naazir fakkeenya dhiiraa bara yeroo amma dhiirri rakkoo baay'ee dubartii irratti dalaguu kana keessatti yeroo dhiirri waa hedduu hojjetu kana keessatti dhiirota bara kana mataa gadi qabee fakkeenya dhiiraa ta'e yaa laala nama tokkoof kabajjaa gochuun hin kabajjamanii kabajja inni hawwii godhe keessatti hin kabajjame Naazir ofiisaatii fakkeenya isinii ta'a nama tokko waliin kufuun obsi maal akka qabu obsa keessa obsi maal akka qabu ani ofii kootii Naazirarraa arge obsi maal akka qabu dhiiraaf fakkeenya hedduu anis tokko lama jedhee isinii himuu osoo hin taane waa hedduu obsi akka qabu Naazirarraan hubadhee barnoota hedduu namaaf ta'a isiniifis barnoota ta'a jedhee yaada kanaaf cidha irratti hirmaadhaa cidha isaanii seeraan bareechisaa cidha guyyaa cidha kallattii ittiin qunnamuu dandeessan fuula miidiyaa irratti isinii maxxansinaa jaalala amantiin kun namaaf qabu hawwiinis arguu qabdi isinirraa jechuudhaan irratti hirmaadhaa kana waggaa jennu cidha hawwii musliima qofatu irra hirmaata osoo hin taane Oromoo ta'e namni amantii kamuu qabu dhaqaa irratti hirmaadhaa gammadaa waliin gammachuu qoodama akkasuma garuu namoonni hordoftoonni amantii musliimaa jaalala amantiin kun namaaf qabu kabajja amantiin kun namaaf qabu guyyaa sana mul'isuu fi qabdanii irratti hirmaadhaa ka biyyoota biraas jirtanii kallattii adda addaatiin gammachuu jaraa qooddachuu dandeessu kallattii garaagaraatiin hin danda'ama bareechisaa fi cidha isaanii yaa nama biyya ormaa jiru biyya ormaatitti cidha godhachuun yaa bu'aa bahii hedduu qaqqaba waan ta'eef hin ulfaata yaa namoota cidha godhatee beekutu beekaa sana jechuu ani isin himuu hin danda'u maaliif hin beekta waan ta'eef kanaaf guyyaan kun guyyaa addaa ta'ee mul'achuu qaba guyyaan kun akkuma Naazir seenaa addaa dalage hawwiinis wanta boonsaa hojjette guyyaan kun guyyaa addaa guyyaa maali jedhee isinii hima guyyaa adda ta'uu qaba dhugamatti guyyaa adda waan hundarraa adda ta'e ta'uu qaba irratti hirmaadhaa cidha isaanii bareechisaa fi maarree amma isin argina gaafa miidiyaa irraa shaa jettanii nu rakkistan san qaamaan dheexanii cidha kanarratti akka hirmaattan cidha jara kana lamaanii seeraan faa godhaati maal akka gootan an silaacha jiraadhe maal akka godhuuf hin beeka fagoo jira waan ta'eef yoo dandeete keetti na ergame danda'u dhaquu hin danda'u wanta nan dandeessifne tokkotu jira bakka an cidha isaanii Oromiyaatti na bira akka dhufan yookiin yeroo biraa affeeramee dhaqee ageenirra deebisee cidha godhaaf isin immoo hanga gaafa ani waan biyya biraa jiruuf hin danda'u ga'an achin jiru maal akka gootan ni ilaalla cidha isaanii irratti mee cidha akkamii akka ta'u qilleensarraa isin daawwadhu ijoolleen Imaaraati cidha kana bareechistanii maal akka gootanii isin nutti mul'istan guutuma guututti Oromoon Duubaay jiru kiristaana musliima osoo hin jenne waaqeffata osoo hin jenne cidha kana cidha akkamii gootanii akka isin mul'istamee nama laala isin daawwachaa wala guyyaa isa waan tokko hin dalagu cidha bareedaa ta'uun qaba isin affeerree jirra hin hafina cidha isaa obboloota kiyyaaraa irratti hirmaadhaa fata jedha qilleensa fudhadha achumaan guyyaa sani gadi bahaa silaanachi daradhe aanetu tokkoffaa irratti dhaqa cidha isaanii so irratti hirmaadhaa koottaa irratti argama maal ka biraa maal jedhani wanti jedhamu gurbaa mucayyoo fudhatee galee jedha fata jedha guyyaa sani wanta isinii tolu akkuma isinii tolu ta'a gurbaa Naazir hawwii fudhatee galee
kolfaata badhaa gammadaa malee fata jedhame maal akkamitti guyyaan sun guyyaa addaa waan ta'eef waan jettanii taphatta yookiin ittiin gammadda yoo walaaltan nagaafadhaa isinii erga wantoota adda addaa dhageessanii jirtanii waan biraa wanti isinitti dabalu yoo jiraate akkamitti akka taa'ee isin daawwachaa oolu qofa maal mee cidha sana akkatti bareechistanii akkamitti akka taa'ee isin daawwachaa oolu eegaa jira lakkaa'utti jira guyyaan sun guyyaa addaa waan ta'eef ijoolleen Dubai seenaa dalagde akkuma Naazir seenaa dalage sanatti jedhee taa'ee isin eegaa oolaa hin hafina guyyaan guyyaa xiqqeeti nurraa hin hafina koota amma wanti biraa kan jiru wanti biraa immoo wanti jiru xiini isaanii adda ta'a maaliif beeksisa irratti hojjechuun barbaachisee cidha namoota kaawwanii wanti jedhamu wayyaa wanta namaa keessaa wanti qeeqamu ka'uu danda'a Naazir seenaa guddaa dalage fakkeenya dheeraa ta'ee dhiirri akkas dubartiidha kabajaa godhuu hin jira laala kabajaa namaa godhuu keessa kabajaa dubartii qabaachuu keessa maaltu akka jiru isarraa fakkeenya godhachuu dandeessu dhiironni ufii isaati achi deebi'ee kabajame addunyatu dinqisiifate namni natti dawwalu hundi waa'ee isaa gaafa san Naazir kana godhe Naazir min dinqisiifatan hedduu kabaja namaa godhuu keessa akkuma argitan isinis dinqisiifataa jirtanii yeroo TikTokii irra galu namuma waa'ee Naazirii dubbatuun arga TikTokii waa hunda miidiyaa kami beeqa namni akkasii dubartoonni nu dinqisiifattee namni akkana namni dhiirri akkana hin jira yaani faaruun itti diqqaatte obboleessa kiyya isa faarsuun itti diqqaatte waa hamboon isaanii hojjete ani isinitti himu wanti an jidduu kana keessatti hubadhe dhiirri kabajaa qabu yoo dubartiidhaaf kabajaa godhe ufii isaatii deebi'ee kabajama waan jedhu irraa baradhe dhugaa baay'eetti gammadee jira isinis koottaa gammachuu kana qoodamaa guyyaan guyyaa addaati hawwiinis seenaa guddaa dalagde hawwishaanii amantii jabeessaa jirti beeqa waan biraa maaliinni wanti jedhee tokko lama dhees isinii himu hin jiru cidhaaraatti hirmaadha guyyaa lama sadii hafillee isinii beeksifna haala bakka jirri jirtuun bakka itti argattan bakka cidhichaa waa hunda isinii maxxansinaa koottaa hirmaadhaa shaasha jedha irratti argama bashannana isiniin darbin qilleensa fudhadha akkuma Naaziriif hawwiin seenaa dalagan isinis seenaa dalagaa kan biraa zaara kan kee hooyoo nu beeksifta amma jettan ani jaarsa kiyya yoon heerume jechuudha miidiyaa irratti isinitti mul'isu waan bareedaa ta'eef na jalaa fudhattanii dhugaadhuma dubbachuuf cidha kiyya hoggaan heerumu miidiyaa irra hin godhu dhugaa isinitti himuu fi yoo abbaan manaa yesuun maxxanfate nan galchuu ani garuu jaarsa kiyya isinitti mul'isu hin hattan na jalaa waa hundaafu baay'aan waan jireenya kiyya ka dhuunfaa miidiyaa irra baasuu hin jaalladhu waan ta'eef dhiifama gaafa heerumu yoo tasa cidha kiyya haftan ana nan galchu namni tasa argitan koottaa amma koomentii lakkeen kee yoom akka jettan nan beekaa yaada keessan wanti gaafii jiru waan isinii hin galli yoo wanti na gaafatta yoo jiraate koomentii jalatti yaada isinii hin galiniif waan asirratti yaada qabdan koomentii jala nu barreessaa waan na dhageeffattaniif galatooma barri bara bilisummaa isinii haa ta'u barri bara maalii isinii haa ta'u isiniin jedha barri bara bilisummaa isinii haa ta'u kanumarratti xumuraa yeroo gaarii qabaadhaa waan jiru walitti dhufna